السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو نجا كيسني فيا كيسني جواتو الحمد لله أنا برلي نجا سنين جرا كبجمتو تفي هرتفتو تا سادو شو سبسكرايبي لايكي قد سنين جنا وان اسين دا وچيفنو وان ببريدو اسين دا وچيفنا daawwadhaa viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jechuun jaaladha. Ani Sa'aaduu Shoo isinii waraabeen jira. Egaa kana ijoollee irratti gadi hidhanii zoora jechuudha. Tokko karaa caanu sanii zooraa jirtiin ijoolleen bakka ijoollee taphaatiin dhaqe jechuudha. Egaa jabbilee yoo hidharraa gadhiisanii burraaqxee jedhanii miree hin dhaabattu jedhan jabbileen duraanii daa'imman sun hidharraa gadhiifnani inuma burraaqxee jedhifteetumaan anilleen akkas ta'e madaamin irraa hidharraa na gadhiistee jennaan ka viidiyoo waraabuu dhaabbadheen haalli naa mijjaawe. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota koo hanga xumuraa viidiyoo kana ilaalaa bashannana ijoollee keessan kan qabdan iddoo bashannanaa geeffadhaa. Warri ijoollee keessa bira jirtanii ijoollee keessan jidduu bashannanaa geeffadhaa. Amma wanticha irratti gadi hidhee jira. Kunoo ijoolleen ammanii zoorti jechuudha. Nuuni zooran jechuudha. Akka okkoo wayi kanarra ta'eeti duraan jechuudha. Lafti keenya bosona gaalee dheeraa wayii kunnee jechuudha. Gaalee gaara keessa deemu kan isa kana kunneeti jala kana murreeti isa kana rarraanii achirraa taphataa oola jechuudha. Gizee ijoollee hin galu karaa mana warri deemee qoraan cabsi kootti naan jedhaniimi. Gizee bosonatti achi seennee gaalee sanirra taa'ee gaalee saniin achi deemaa oola. Egaa warri bosona gurguddaa keessatti guddatanii beektan jedhee yaada. Akkasuma amma ijoolleen araballee hunoo meeshaa ammayyaatiin hojjetamee akka hin miinetti akka isaan bashannansiisutti akka irra taa'anii ilaali jarri bashannanitti hun akkatti tolfameef jechuudha. Bakka hundattuu baay'ee akka nama gammachiisa, akka namatti tola. Daawwadhaa isinii jenna. Waaw amma jaraaf baay'ee tokko gaariidha. Gurguddallee ni ta'an asirra garuu anneen sadaadhee irra taa'u. Koottini teenna jennaan taa'u sadaadhee jirra. Viidiyoo kana yoo waraabadhaan nagaa viidiyoo waraabee laala jechuudha. Daawwadhaa. Mastaawashaadhaa yuutuubii kiyyarra mastaawashaadhallee nafaa taa'u rakkoon qabu. Egaa sirriitti waa hundaan beekame jechuudha. Dahaaba qabaa. Meeshaan garagaraas keessa jira. Guddaadha moolii guddaadha beekika. Gara naan bahanii gara siin bahanii waa hunda waan barbaadan as keessatti argatu jechuudha. Namni maallaqa qabatee dhufe taanan waan babbareedduu bitatee dhufa jechuudha. Egaa ol seenuu bichaaf kaffaltii nama barbaachisa. Kunoo ijoolleen akkatti zooraa jirti jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jenna kabajamtoota fi hordoftoota koo. Egaa akka isinitti tolee daawwattanii isin gammachiisu abdiin qaba jechuudha. Nama ijoollee keenya akkanatti bakka gammachiisaa geeffate gammachiisuunillee haa nu taasisu jedha du'aa illee godha. Hawwiin ta'een waan gurguddaadha waan adda addaati. Hawwiin ta'een hundumaa
rabbi galmaan haa ga'u isin jenna. Egaa kunis akka inni jiru akka doonii moo jalba karaa baharaa warra deeman san akkasi akkas kana fakkaata. Warra karaa bishaanii deeman san jalba akkasi sana fakkaata. Hayyee kun hundinuu akka geemaati. Geemii taphatan jechuudha. As keessa immoo ijoolleen kaardiidhaan taphatu. Kaardii keessa kaanii taphatu jechuudha. Gizee kaardiidhaan taphatanii maallaqa bilaashii garuudha. Haa taphattu bashannanaaf yaa hedduu tokko bashannansiisa ijoollee sammuu tolchaa. Ijoollee sammuu isaanii akka nama gurguddatti yaa'u garuu ijoollee Arabaa sammuun isaanii sammuu ijoollee keenyatu hin geettu. Wallahi dhugaa rabbii dubbadhaa miti. Amma ijoollee kana akkana bashannansiisuu ni nyaachisu ni obaasu mi'a ijoollee Arabaa jechuudha. Quraan hin beektu mana barumsaa dhaqanii yoo achi galan immoo waan haasa'an waan dubbatan hin beekan. Wallahi dhugaa anna gaddisiisan akkatti hiree gaarii hixaa gaarii qabaatanii barnoota dhabuun isaanii baay'ee nama ofii bir maqaa haadha fi abbaan ni barsiisu ni geessani mana barumsaa hin qabatan sammuun isaanii hin qabattu hin jiru sammuun isaanii sammuu ijoollee keenya baadiyyaa hin geettu. Sammuun ijoollee keenya baadiyyaa sammuun isaanii waaw maashaallah baay'ee tokko gaariidha. Silaa namni akkatti bashannana argatee waan garaagaraa argatee silaa namni waa barate jedhanii yaadu mire isaan baqa egaa wanta boota bashannanaa kana taate erga telefoona taate erga makiinaa ofuu taate ijoolleen Arabaa bakka kanarraa biraa waan beekanii qaban jedhee yaada. Nagaan naa tura baay baay isinin jedha.